Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu fudhan keenya kanneen channel Afrikaa Samsung irratti nu hordoftan egaa nageenya keenya bakka jirtan hundattis nu qaqqabu. Tole egaa fudhan keenya barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Egaa barnoota keenya kanarraa keessatti YouTube waan haaraa tokko dhiisee jira. Wanta haaraa san isinitti agarsiisaa jedhee dhufee jira jechuudha. Egaa fudhan keenya jechuudha. Gama barnootaatti osoo hin dabarsinetti barnoota jalqabaaf gara channel Afrikaa Samsung haaromtan baga dhuftanii channel keenya subscribe godha. Akkasuma jechuudha video keenya kan daawwatan yoo jaallattan like godha. Hiriyoottan keessaniif qooda isin jedha gaaffii fi argamtan comment irratti nuuf katabuu dagatina. Egaa fudhan keenya jechuudha. YouTube wanti haaraa inni gadhiise jechuudha waa'ee username yookiin ammoo handle jedhama. Handle ammoo username dha jechuudha gama biraatiin. Username yeroo isin jedhu jechuudha warroonni waa'ee username hin beekneef username isa Facebook irratti bakka email keenya yoo email keenya daganne bakka email keenya buufannee fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Username keenya jechuudha namni kamuu jechuudha namni kamuu argachuu ni danda'a jechuudha yookiin ammoo isa yookiin ammoo linkii copy gootanii dhuma linkii Facebook keessanii irra jiru sanaati jechuudha. Username jechuun isa sanaa jechuudha warroonni hin beekneef. Facebook qofaa miti social media biraa hedduutu qaba jechuudha. Social media biraa irra caalaan isaanii username ni qaba jechuudha. Har'a YouTubeis isa kana qabatee dhufee jira jechuudha. Username jechuun isa karaa salphaadhaan isin ittiin namaan wal quunnamuuf yookiin ammoo namni sarsi godhee isin argachuu ittiin danda'u jechuudha. Egaa fudhan kan jechuudha karaan isa kana sirreeffatan ammoo karaa lama, tokko karaa emaila, lamaffaa ammoo karaa Google yookiin ammoo browser fayyadamtan kamiinuu seentanii sirreeffachuu dandeettu jechuudha. Egaa maal gootu duraan dursanii email warroonni hin beekneef Gmail keessan kanarra ni galtu jechuudha. Karaa Gmail kanarra ni galtu inboxii ni ilaaltu jechuudha yookiin ammoo message warri isiniif erge kunoo yeroo hedduu deddeebiidhaan message naaf erganii jiranii isa kana jechuudha you can choose your YouTube handle jedha YouTube creator YouTube in introducing jedha fakkeenyaaf isa kana jechuudha. Isa kana seera isaa sirriitti jala deemtanii dubbisuu ni dandeettu jechuudha. Isa kana jechuudha yoo barbaaddan jechuudha asii yoo message isaa argattanii jiraattan jechuudha. Choose handles jedha asirratti kilik gootanii kallattiidhaan deemtanii handle keessan choose godhuu ni dandeettu jechuudha. Warroonni isa kana hin argataniif yookiin ammoo message kana messagein isiniin dhufeef maal gootu kallattiidhaan eessa deemtu Google Chrome yookiin ammoo browser fayyadamtan kamuu irra ni deemtu. Sana booda maal gootu iddoo search kanarratti youtube.lash handle jettanii maqaan amma asirratti barreessa kana haala kanatti barreessu. Sana booda isa jalqaba irratti isiniif dhufu youtube.com/handle kayyumatti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu open app jettuuni. Sana booda haala kanatti isiniif banamaa jechuudha. Warroonni jalqabaaf haaromtan ammoo iddoo kanarratti choose your handle jedha choose handle jedha kiyyammoo change handle jedha already waan guuteef handle kee jijjiirii jedha jechuudha. Isin ammoo maal gootu asirratti bakka choose handle jedhu sanatti al tokkoof ni cuqaaftu. Warroonni ammoo jijjiiruu barbaadan asirratti change handle kayyumatti ni cuqaaftu jechuudha. Hubadhaa asirratti jechuudha. Jijjiiruus yoo barbaadan akkasuma jechuudha. Haaraa kireet godhuu yoo barbaadanis karama kanaan dhuftu jechuudha. Asirratti cuqaaftu. Sana booda jechuudha filannoo isiniif kennaa jechuudha. Fakkeenyaaf anam already guutee jira waan ta'eef haala kanaaf naaf fidaa jechuudha. Isin ammoo maqaa keessa yookiin ammoo maqaa chaanaala keessanii san qofa isiniif fidaa jechuudha. Yoo barbaadan jala kanatti confirm gootu yoo hin barbaadin ammoo jechuudha maal gootu ka biraatti jijjiiruu dandeettu jechuudha. Egaa asirratti sana booda maal gootu confirm selection kanarratti al tokkoof ni cuqaaftu. Sana booda maal gootu gootetti jettaniini xumurtu jechuudha. Sana booda haala kanatti username chaanaala keessanii yookiin ammoo jechuudha YouTube keessanii sun haala kanatti isiniif kireet ta'a jechuudha. Sana booda jechuudha qubee aatii irraa ka'a isiniin jedhee jira. Aatii jechuun maramtuu tana warroonni hin beekneef jechuudha. Maramtuu jedhaan namni kenna irra hedduun isaanii jechuudha. Aatiin isii tana jechuudha. Aatii barreessanii kuush oromiyaa jedhanii chaanaal kana yoo search godhan salphumatti argachuu danda'u jechuudha. Egaa hordoftoon keenya jechuudha asirratti ammas waan isin hubachuu qabdu warroonni aatii ofii keessaniif filattanii aatiin isiniif dalaguu dide yookiin ammoo isiniif seef ta'uu dide jechuudha. Jijjiiraatti ilaala. Yoo aatii san yookiin ammoo username san namni isin dura fudhatee fayyadamaa jiraate username sun isiniif kireet ta'uu hin danda'u yookiin ammoo isiniif hin fudhatamu jechuudha. Kana jechuun
yuuzarneemiin tokko nam tokko qofaaf hayyamaa ta'a jechuudha. Namni biraa yuuzarneemii san fayyadamuu hin danda'u yookiin ammoo maqaa saniin yuuzarneemii saniin fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Akka maqaatii miti jechuudha. Wanti fakkeenya akka iimeela fa'aati jechuudha. Iimeela tokko yoo namni dura isin bira maqaa saniin banatee jiraate iimeela sanii isin hayyaman jechuudha. Kunis akkasuma akkasitti hubadhaati. Kireetti godhaa siin jedha. Egaa hordoftoota keenya jira barnoonni keenya kanadhaaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hanga barnoota biraatiin deebinee ol geenyutti waan nu daawwattaniif galatoomaa yeroo gaarii isin haa ta'u.